Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channelii Soof Maraab. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin harka wichaa har'as viidiyoo haaraan walitti deebinee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti immoo kan isinitti agarsiisu kanaan dura ji'a 7 dura jechuudha. Akkamitti DV lottery yookaan carraa biyya Ameerikaa deemu DV akkamitti guutuu akka dandeessan isinitti agarsiisee ture. Amma immoo dhaggeeffattoota kan koo DV lotteryin ji'a 7 dura isin guutan sun amma immoo wuxeetiin isaa yookaan immoo riizaaltiin isaa dhufee jira jechuudha. Akkamitti wuxeetii isaa yookaan bu'aa isaa akkamitti ilaaluu dandeessan akkaataa DV lotteryin kun isin gaheera moo isin hin geenne waan jedhu akkamitti ilaaluu akka dandeessan bilbila keessan qofaan mana keessan teessanii akkamitti ilaaluu akka dandeessan guyyaa har'aa isinitti agarsiisa. Egaa DV lotteryin kun gadhiifamee jira hamma maskaremii 19tti ilaaluu ni dandeessan jechuudha. Fulbaana 19 jechuudha. Ilaaluu ni dandeessanii fulbaana 19 bara 2023 ilaaluu ni dandeessu. So guyyaa har'aa qabadhee kan isin dhufe akkamitti DV lottery isin gahe moo isin hin geenne DV lottery isin guuttan carraan isin gaheera moo isin hin geenne carraa biyya Ameerikaa deemuu argattan moo hin arganne kan jedhu isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa warroonni DV kanaan dura guuttanii carraa isaa eeggataa jirtan yookaan bu'aa isaa eeggataa jirtan guyyaa har'aa mana keessan teessanii akkamitti bilbila keessan qofatti fayyadamtanii ilaaluu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Gara barnoota keenyaatti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii keenyaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatii keenyaatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo galakkisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanaalichaa like share gochuun dagatinaadha. Amma gara barnoota keenyaatti seenu. Egaa gara websaayitii kanaatti seenuudhaaf liinkii sirriidha as description jala isiniif kaa'e isa tuquudhaan gara websaayitiitti seentu. Akkanumallee komentii irratti bakka jalqabaa komentii irratti pin isiniif godha jechuudha liinkii websaayitii kana. Liinkii websaayitii kana inni sobaa baay'ee waan jiraniif isa sobaatti akka itti fayyadamne isa sirriidha. Liinkii isaa kan DV lottery riizaaltii ittiin guuttan ittiin argattan carraan isin gahe moo isin hin geenne kan ittiin ilaaltan liinkii websaayitii kana description jala ni argattu. Isa tuquudhaan gara websaayitiitti isin geessa jechuudha. Akkamitti ilaaluu akka dandeessan amma sirriitti na hordofadha. Bifa ammaan isinitti agarsiisu kanaan illee ilaaluu dandeessanii gara karaa salphaan liinkii san tuquudhaan gara dhufuudha. Websaayitiin nama sobaan baay'ee waan jiraniif jechuudha. Google Chrome irra seentanii bakka sarchii kanarratti illee DV program jettanii dot jettanii state jettan .gov jettanii barreessitan. Egaa isa jalqaba irratti DV program .state.gov kan jedhu kana irratti kilik gootanii egaa desktop saayitii bilbila keessanii jijjiirus dhabuu ni dandeessanii liinkii isa jalqabaa kana irratti kilik gootan jechuudha. Warroonni bifaan amma seentan garuu garaa salphaa liinkii description jala isiniif kaa'ee jira isaan seenaadha. Egaa isa jalqabaa irratti electronic diversity visa program kan jedhu kana irratti kilik gootan. Egaa fuulli isa kanadha jechuudha. Dhaggeeffattoota koo asirratti sirriitti ilaalaadha. Fuulli kanadha. Electronic Diversity Visa Program isa jedhu kanadha. Thank you jedha isa kanadha jechuudha. Akkana irra gabbuutanii bara 2023 kan ilaaltan kan guunne jechuudha. Asirra dhuftanii check status kan jedhu kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo continue kan jedhu kana kilik gootan. Egaa fuula kanattu isiniif banama jechuudha. Fuula kana irratti wantoota guuttantu jira. Tokkoffaa irratti confirmation numberidha. Lamaffaa last name dha jechuudha. Sadaffaa irratti immoo bara dhalootaati. Afraffaan immoo authentication dha jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo yeroo jalqaba DV lottery yeroo guuttan jechuudha. Egaa DV lotteryin keessan success erga ta'e yookaan karaa sirriidhaan erga guuttanii booda dhumarratti confirmation numberii isaa qabadhaa isiniin jedhee jira. Maqaa ittiin guuttan qabadhaadha. Akkanumallee bara dhaloota keessanii wanta hunda information kana screenshot godhaatii qabadhaa isiniin jedhee ture. Wanta amma screen irratti isinitti agarsiisaa jiru. Wanta kana immoo barreeffamaan confirmation numberii kana qabadhaatii kaawwadhaa isiniin jedhee jira. Bakka yaadannoo irraa fiddanii isa kana guutuun dagatinaadha jechuudha. Asirratti confirmation number kan jedhu kana bakka kanarratti sanduuqa kana keessatti jechuudha. Isa kanaan dura guuttan jechuudha. Isa kanaan dura guuttan ni fiddan jechuudha. Copy gootanii akkuma isiniin jedhe yaadannoo irratti qabattan confirmation number kan jettu kana fuulduratti jechuudha. Lakkoofsa asitti argamtu kana jechuudha. Lakkoofsas qubees wanta hunda of keessaa qaba. Tokko isaan dogongoriin haala kanaan confirmation numberii keessan irratti ni barreessitu jechuudha. Riizaaltii isaa ilaaluudhaaf isa kana bakka yaadannoodhaan qabattanii ta'a. Screenshot gootanii bilbila keessan irratti qabattan ta'a. Isa kana lakkoofsa confirmation numberii duratti argamu kana guutumaan guutuu fiddanii bakka kanarratti ni guuttanii an bakka kanarratti nan guuta. Egaa akkuma asirratti argattan confirmation numberii kana guutee jira. Haala kanaan isinis haala kanaan asirratti ni guutu jechuudha. Egaa qubee gurguddaas xixiqqaas bifuma achirra jiru jechuudha. Jalqaba yeroo DV lottery keessan yeroo itti guuttan confirmation numberii isiniif kennametu jira. Isa san sirrii fiddanii asirratti ni guuttu. Lammaffaa irratti immoo last name isiniin jedha. Kanas yeroo confirmation numberii keessan guuttan jechuudha. Maqaa keessan isiniif kenna jechuudha. Maqaa keessan sirrii capital letteridha jechuudha. Isa jalqabaa maqaa keessan isa jalqabaa fiddanii asirratti ni guuttu jechuudha. Fakkeenyaaf kan koo haa guutu
bifa amma asirratti argaatan kanaan guutee jira jechuudha. Lamaffaa last name-dha, maqaa keessan kaapitaaliidhaan guuttanii kaapitaal leetarii ta'uu qaba. Maqaa sirrii isa jalqaba yeroo DV lottery guuttan achirra guuttan isa jalqaba maqaa last name jedhamu kan jalqaba irratti argamu ni guuttan jechuudha. Sadaffaan immoo year of birth kan jedhudha, guyyaa dhaloota keessaniiti. So isa kanas yeroo achumarraa argachuu dandeessanii waraqatuma jalqaba yaadannoo qabattan yookaan screenshot gootanii qabattan sanarratti year of birth jedhee isiniif kaa'e jechuudha. Fuulduratti isa san fidanii bakka kanarratti ni guuttu. Afuraffaa irratti immoo authentication dha jechuudha. Authentication kun isa asirratti argamu kana egaa isa kana jechuudha. Bifa sirriidhaan bakka saanduqa kana keessatti ni guuttan. Isa kana asirratti ni guuttan osoo hin dogongoriin jechuudha. Fakkeenyaaf kan koo haa guutu kaapitaaliidha caalaan isaa. X kaapitaalii 6 jedha, kan koo C kaapitaaliidha jedha. Akkanumallee M kaapitaaliidha. Akkanumallee R N jedha. Egaa bifa kanaan guuttanii lakkoofsas bifa sirrii ta'een ni guuttanii isa as keessatti argamu kana asirratti ni guuttanii ergasii immoo information kana guutuu haala kanaan ni guuttan jechuudha. Jalqaba irratti confirmation number keessan bakka amma duratti isinitti agarsiisan irraa fudhattanii isa yaadannoo qabatan yookaan screenshot guutanii yeroo DV lottery keessan guuttan san confirmation number isiniin jira jechuudha. Isa san asirra fidanii ni guuttanii last name irratti maqaa keessan kan dhumaa irratti ni guuttanii year of birth kan jedhu kana irratti guyyaa dhaloota keessanii kan achirra guuttan ni guuttanii. Egaa authentication kan jedhu kana irratti immoo isa as keessatti argamu kana asirra fidanii erga guuttanii booda submit jedhan. Mee amma DV lottery kun nagaheera moo nangeenne kan nama tokko guutee ture kanaan dura nagahee moo nangeenne kan jiru haalaan baay'ee tokko nama gaddisiisa nangeenne. Egaa haala kanaan has not been selected yoo isiniin jedhe bifa amma asirratti isinitti agarsiisaa jiru kanaan yoo isiniin jedhe carraan DV lottery barana guuttan isiniin geenne jechuudha. Yeroo biraa yaaluu ni dandeessu. So haala kanaan yeroo isin gahe immoo kongiraa yoo isiniin jedhe egaa DV lottery kun isin dhaqqabee jira, carraa biyya Ameerikaa deemuu argatanii jirtan jechuudha. Egaa bifa kanaan steepii amma isinitti agarsiise kanaan ilaaluu ni dandeessan. Egaa steepii amma isinitti agarsiise kanaan dhaggeeffattoota kan kootti fayyadamtanii carraa DV lottery isa guuttan isin gahe moo isin hin geenne waan jedhu laaluu ni dandeessanii. Egaa viidiyoon kun namoota DV guutanii rizaaltii isaa eeggataa jiraniif ni qarqaara. Warroota carraa kana eeggataa jiraniif jechuudha baay'ee tokko ni qarqaara waan ta'eef share gochuun dagatanaadha. Barnoota kan kanarraa asirratti xumuree jira. Warroonni YouTube channelii kanaaf hordoftan subscribe gochuun dagatanaadha. Maatiiwwan channel like share gochuun dagatanaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.